ነገሮች በጣም ነው የምወድሽ። አንተ ስጦታ ነው የለበሰው። አንቺ አሁን ትወጂኛለሽ። በሂደት ምናምን የሚቀየሩ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። ጓደኝነታችን ታዲያ እንጀምራለን። ያስወልድሽ ለማንኛውም ካሜራማን የት ነው የምንሄደው? አልሄድም። አምኜህ እኔ ከአንተ ጋር ሄደው ምን ማስረገዝሽ መስሎሽ ነው? አግቼ ምናምን ነይ ግቢ እዚህ ቤት ውስጥ። አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። አሸማ ሀርከፉ ጅርተን መተቃሊ መተቀሽቲ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ውድ ቤተሰቦች አለን መተናል እኛ ብሩኬም ዛሬ መጥቷል ማሽቶ አስደሳች እውነቴ ነው የምላችሁ። ብሩኬ እንግዲህ እንዳያችሁ ነው። በፊት ቡታጅራ እንደመጣ ምክንያት አለኝ እኔ የመጣውኝ ብሎል። ሃይሜ ደግሞ ምንድነው ምክንያት ሁል ጊዜ ምክንያት አለኝ ምክንያት አለን ብላለ። አንተ ምንድነው ምክንያት ተከ ብላለች በፊት። እሱ አሳይሻለሁ ብሏል። ኦዴንሱም እኔ እዚህ የመጣውን ምክንያት አንድ ቀን አሳያለሁ እናንተም ብሏል። ዛሬ ይሄ ሁሉም ደርሶ አሳይቶኛል። ሁላችሁም እንዳያችሁ ነው። የሃይሜ ቤት ሰርቶ ጨርሷል። ሁሉም ነገር ጨርሷል። ለሃይሜ ሳይሆን ለሁለቱ ነው የሰራው። ግን አሁን እነሱ ማል ስለ ችግር ፈጠረባት። ይሄን ቤት ለሃይሜ እንደፈለሽ ያደርግ ብሏል። ዛሬ በጣም ደስ ይላል። ደግሞ ደስ እንዳለም ይከፋኛል። እኔ ከፍቶኛል። እውነት ደስ አለኝ፣ ከፍቶኛል። ለምን በቃ እኔ ወስኛለሁ። ከዚህም በኋላ ህይወቴ ላይ መጥተሽ አትብጭብጪ፣ የራስሽ ህይወት ኖሪ፣ እኔም የራሴ ህይወት ኖራለሁ ያለ ነው ብሩኬ። በጣም ይደበራል። ብሩኬ እንደዚህ ለፍታችሁ እንደዚህ እኔ እንጃ እውነት ብሩኬ እኔ በዚህ ህርሜ እኔ እንጃ ሃይሜ ብሩኬ እኔ ምንም አይልም። አሁን እውነቴ ነው የምላችሁ ሃይሜ አንድ ነገር ነግርሽ እኔ አትለያሽ፣ ለብሩኬ አትለያሽ። አሁንም ወደም ቦታሽ መልሽ። አስቢ ሃይሜ አስቢ። እውነቴ ነው የምልሽ የምሬ ነው። እጋኩም አርጊተኒ ብሩኬኒ ከናን ድራ ከን ኡፌፊ ቡታጀራ ከን ኒ ኡፌፊ ስላንሳ mana nini ijareeru jechuudha. Obboleessatti kennee Haimeen otoo quban qabaatini haftishi alaafinnetii fudhatee jechuudha. Alaafinnetii fudhatee irratti hojjechaa ture jechuudha. Amma isa qixeessee ka'eetii isheetiin sabbaraayisii godhuuf inni Buttaajaraa dhufee jechuudha. Isumaan qabee immoo kan biratti immoo intallillee egaa tigistii naa barreessitee mizeejii barreessitee naa gabsiistee achitti anaaf Haimee walitti naxxii jedhee akkuma dhufeetti buleetti immoo ganama intalallee hiyyoota jireenya koo keessaa bayii jedhee ishee as xanaqaquuf gara kaafee bunaatti wal waamanii isheen immoo akkuma beektanii gabiidiyoo qarrastee Haimeetti ergitee kanas sababa sanaatiin ka'ee egaa jireenyi isaanii akka tokko ta'ee jechuudha. Har'a immoo eddee addaan baana jettee egaa mircaa keeddee ta'ee waan hin dhufee fi jedhee dhugaa rabbii waan hin asabamne waan hin eegamne mana kana fakkaatu akka kanatti ijaaree otoo isheen quban qabaatiin otoo immoo bultii keessatti daarii keessan galiin jaalala isheef dhugaa rabbii jaalala bakka dhugaa ishee qabaachuusa kanarratti warri bakka hin qabu xiqimiif ishee barbaada jedhee yeroo hunda haasa'u kun jechuudha. Mee asirratti ilaala wallaahi barumsa fudhaa asirratti nam tokko jaalala bichaatiin gara fiqiriitti akkasumaan bultii booruuf ol abdatu malee wal jaallatu malee waa biraa keessa toongaliin eenyunni kana hundaa namaa godhu. Makiinaan guddaa miti jedhe makiinaa laachuu fi danda'a eddee barbaadettiin adeemuu bitee jedhe garuu immoo makiinaarra yoon barbaade makiinaa anu eddee barbaade ishee geessa jedhe kana mana kana otoo isheen hin beekin ijaaree fixee ofii keenyaaf faayidaa keenyaaf jedheenidha jedhe egadde isheen diddee immoo maqaa isheetti si joorsee si fixaa jedhee har'a waamee agarsiise baay'ee tokko nan gammadeesi baay'ee tokko immoo laphee namaas dhukkubsaa jechuudha. Maaliifi kana booda akka barbaadde godhii yoo barbaadde kireeffadhu kiraayii kennadhu yoo barbaadde gurgurii akka barbaadde kun sila jireenya keenya keessaaf jedheen ijaare eddeeti diddeemmoo addaan baana malee jettee diddeemmoo anin godhuun qabu abbaa kee biratti aarsaa guddaa kaffaleera gada'ee si kadheera waan balleessaa koo hunda kos fudhadheera kana booda
kana akka barbaadde godhi waan hundaammoo maqaammoo hunda fixee waan hafeen jiru akkuma argitan waan hafeen jirtu mastaatii xiqqoo tokko hafteettii fi saaxinii kushinaa jechuudha. Kushinaa qodaa baatu bichaa hafee jechuudha. Hatta bishaanillee gibbii keessa galeeraa fi jechuudha dhugaa rabbii. Manallee mana qarmatti otoo hin ta'in mana aadii otoo hin ta'in mana dhugaa rabbii mana akka jara arabaatti inni ijaarsisee fi jechuudha. Dhugaa rabbii baay'ee tokko na gaddisiise dhugaa otoo gammachuu ta'uu immoo kana biraan immoo burkee waan abdii kute fakkaata. Kanaa booda jireenya koo keessa sin dhufiinii. Anis jireenya kee keessan gahu ani har'aan qabee jireenya koon jiraadha uftee nan baxabaxiini jedhee inni mastaqaqaa isheefis kennee jechuudha. Otoo nama gammachiisu immoo addaan ba'umsi immoo anaan immoo na dallansiiseera. Namoonni baay'een kan yeroo hunda mahanii dhufee fi mikinaata qaba jedha. Lama sadii yoo dubbatu mikinaata qaba jedha. Maa inni mikinaanni isaa kan inni jedhanii jechuudha. Kanarratti asirrattis waa biraa jettu amma asirrattis sin jettanii sila waanuma burkeen qabeessino isan tateefi kanaan attaallee jettu sammas inni kan hin dhufeefi kana booda keenya jireenya keenya gaafa inni achi Finfinnee irraa ka'uyyuu dhageeraan inni jedhee jechuudha. Waan boonni isaaf bareedu nama gammachiisudha wanta ta'eef ammasitti himu gaafa fixee immoo fidee si agarsiisaa jedheera. Inni alaamaan isaa fixee hundaa fixee ka'ee itti agarsiisuuf otoo gammachuutiin jiraatanii jechuudha. Garuu immoo wanta hin taaneefi egaa ammallee dhumeera wanta feesuu hin jiru itti galuuf itti agarsiisuuf ture inni edda isheen diddeemmoo kuni seenaadha saafisi isheefisi maaliifi haimeen dhugaa mana kana inni kenneefi mana kana akka fe'etes itti burkee malee itti fayyadamti jedhee hin yaadu yoomu amma akka fe'e yoo ta'u burkee malee mana kana itti fayyadamti jedhee yaadu garuu maalumaa fi kanaafu burukee dhugaa dubbachuuf malkaaminnatiin kee kanumarrattu waan baay'ee yoo argineerra kanaan dura aarsaa gurguddaa kaffalteetta wanti sitti hafeen jiru bakka namni keenya ol keessetta dhugaa rabbii bakka guddaa qabda haimeef hin jaallatta dhugaatti hin beekama kun garuu immoo warri si qoshoshan yeroo hunda warri maqaa kee nyaachuu malee hin beenne warri si xiqqeessuu malee hin beenne yeroo hunda waan hunda siin jedha ati homaa miti jecha namaa fuulduratti nama deemsisu malee duubatti nama na deemsisu arrabni namaas akkati jabaattu si godha malee duubatti sin deebisu jabaadhu ammallee waan gaarii hojjedhu booruuf si fayyada waan manni kun xiqqishuu miti yoo beektu ta'e manni kun xiqqishuu miti waan qaldiis miti dhugaa rabbii hinnaati haimeen mataan ishee maaf natti himnee jette maala sitti kaa'oo qaba maala sitti kan inni jedhee jechuudha. Kanaafan dhufe jette maaliif natti himtu anatti jenna. Dhugaa nanneesi na gammachiises maaltu na naasise wayii addaan ba'umsa jaraan na naasisaa jechuudha. Gar tokkoon immoo kana bagallee itti agarsiistee uummata gadi gadi si gochaa turanitti baga agarsiiste jechuudha. Dhugaa rabbii bagatti agarsiiste dhugaa rabbii. Bakka jette jirta yoomuu addee jetteeti waan jette tokkorraa takkaa yoom sharaftees beetta yoom xiqqeessitees beettaati yeroo hundayyuu jechuudha dhugaa rabbii jechi kee duubatti nafuu jechuudha ankee waan goote tokko waan nan godha jettes guyyaa tokko otoon agarsiisiin hafteen beettu bichaa rabbiin addaan sin hin baasini ani kanuma bichaa kadhaa kana immoo laffaatee kana hundaa xaartee xaarii kee walumaan malee xaariin kun laffaatiin kun qobaa ishees miti isheenis walumaan keessatti wartanii walumaan keessatti illee abbaa haadha ijoollee afurii akkuma jettanii kanaan dura niyyaa keessanii ammallee akkasuma sinii haa godhu kanuma sinii kadhanna burkeen immoo achi kutannaan egaa deebiin hin jiru otoo yeroo sittiin fudhatiin haime burkee akka hin dhabneef otoo deebite bareedaadha ani kanuma yaada kanuma jechi koodha jechuudha. Haimeen immoo achuma sana jirti dhiirris akkuma dubartiin kutatteen deebitu jettee dhiirris yoo kutateen deebiyu maal jettee fuuldura abbaa keetti ka qorratachisee ta'atti mallisimnaan jette miti anis immoo kanumadha haadha koo wajjiniinis mana keessaa wal dhabnee jirra sababni isaa waan sobeef wal dhabnee maaliifidha naan jettee ishee wajjiniinis wal dhabnee mana keessa jirra haadha koo wajjiniinis walitti buunee xiqqoo tokko natti qir jetteetti jedhee kanaafiyyuu kanatti agarsiisee deemuuf
fakkaata biraa kutuuf natti fakkaata ammagaa kanammoo akkataan goonee maqaa keetti siisa horsiisee hundaa fixee kanammoo gaafa dhumummoo akka nu eebbasaaf asirratti diggisii ajaa'ibaa gootu abdii qaba jedhee jechuudha. Nama jechuun akka kanaadha. Birriin garaan isa nyaanne hani garaa isa nyaatu bakka geessisuuf akka isheen nama taatu akka isheen hin kufneef akka isheen fuulduratti adeemtuuf yoomuu malee akka isheen xiqqaattu wayin immoo akka isheen tinii jettu miti inni yaadu Burukeen jechuudha. Yeroo hunda Burukeen bakka jaalala ibseef hin beeku jettan እኮ እሱ አፈቀራለሁ ብሎ አውቃል እንዴ? አፈቀራለሁ ብሎ አውቃል? አፈቅርሻለሁ ብሎ አይደለም እንዴ ቀለበት ያሰረ? ዝም ብሎ ነው? አፈቅርሻለሁ ፍቅሬን ተቀብላለሽ ወድ ብሎ ዝቅ ብሎ ነው ቀለበቱን እጁ ላይ ያሰረ። ስለ አፈቀረ ነው። አበባ ሰጦ አይቅም አፈቀራለሁ ብሎ አይቅም ብላችሁ የእንትኑ ለቃሞች ዝም ብላችሁ ሰው ከቆሸሻችሁ ቢዩም አልመጣም። እናንተ እውነቴ ነው የምላችሁ 4 ሰዓት ቁጭ ብላችሁ ስንት ናቸው? 4 ወይ 5 ናቸው። ውይ የሰው በቃ ዝም ብሎ የማይሆን ነገር ውሸት ወላሂ ውሸት የማወሩት ምንም አንድቲ እጅቲ ቅንጭ እውነት አታገኙም። እነሱ ማወሩ እሱም እኮ አንድ ቀን አፍቅርሻለሁ ብሎ አይቁም። አፍቅርሻለሁ ብሎ ነው እኮ ቀለበት ያሰረ። አፍቅርሻለሁ ብሎ ነው ሁሉም ነገር እስከ እጁ እስከ ጆሮ እስከ አንገቱ ላይ ነው ያሰረ። የእጅ ቀለበት ብቻ ሳይሆን ወርቅ ነው ያሰራት። ስለወደደ ነው። ከዚህ በላይ ምን ላደርጋችሁ? ከዚህ በላይ ሁልጊዜ እሱን መቆሸሽና እሱን በቃ ምንም አታመጡም። እሱ እኮ ሄዷል። እናንተ በኋላ ከተተላችሁ ትጮዋላችሁ እንጂ እሱ ሄዷል። እዚህ አይደለም፣ እሱ ሄዷል። እናንተ ደግሞ ጩ እንደለመዳችሁ ልምዳችሁ ነው። ከዚህ በላይ ምን ላደርግ? ዛሬ ደግሞ በት ሰርቶባት በት ምን ትላላችሁ? አሁንስ ይሄንስ ምን ትላላችሁ? ዛሬ ደግሞ እስኪ እናያለን። መቼም አታፍሩም ትንሽ እናንተ። እውነቴ ነው የምላችሁ። ስለወደደ ነው እኮ ስለወዳት ነው ሁሉም ነገር መስዋዕትነት የሚከፈለው። የሷ ቦታ አለኝ ያለ ነው። በጣም ወድሻለሁ ያለ ነው። ከዚህ በላይ ምን ላደርግ? ስለወደደ ነው እኮ ይሄን ቤት ሰርቶ ዛሬ ያስረከበው ራሱ ማለት ነው። ምን ትላላችሁ አሁንስ? ሌላ እናንተም መቼም አላጡም። ከናፊዩ ጥቅሚ ፊሽ በርባዴ ማለ ይህኒ ኢሼን ጃለቱ ወረጀዱ ሀር ማለ ሀሶፍቱ ጊዜን ማነ ከና ጃሬ ማነ ቀልዲ ሚቲ ማነ ወይንሞ ቀርመቲ ተራ ማና ሚቲ ሀኒኒ ሀራ ጃሬ ከከናን ሸቲ ሰረከበ መቃሁን ደግሞ ሲንዞር ሲሳሲዮቲ ጀዴ ተገርሲሴ በይ ጀቹድ ጥቅሚፍ ሚቲ ሀኒኒ በርባዱ ወርም ጃለለስ ኢፍሴፊን ቤኩ ኮ ሲጃለደን ቤኩ ሲጃለደ ጀዴ ገዲ ጅልበት ገዲ ጀዴ ሀርከቲ ቀለበቲ ኬወቴ ቀለበቲ ንትካየ ወይንሞ ቀርመቲ ሚቲ ወርቂ ቀለበቲ ኢትካየ አማ ጉረሼቲ ቀቤ አማ ሀርከሼቲ ቀቤ amma morma isheetti itti kaaye warqii jechuun dheerinni isaa addanni ga'u waan qallaalii miti maswaanniti kaffaleera kanarraa akkamaa godhure sila jaalladhe jechuun jaallatee miti namni qalbatiin namatti dhaachuun si jaalladhe jedheen beeku abaaboo kenneen beeku maa akkam haasoftu miilamoo mataan haasoftu gizee tokko jedhaan akkam yaaddu ilmi namaa kun akkam yaada dhugaa rabbi jaallatee miti inni hidhate yoo si anu dhugaa rabbi waan masiniin gashigine keessa galtanii gizee bukeessitan har'a maal jettu laata? Amma gizee mana kana akkanatti argitan maal jettu? Maaltu sinitti argamu? Tizibtii keessa galtan kana namni kaawoo qabu akkasii kufaatii haymee yoomuu hin barbaadu Burukeen. Haymeen akka waa tokko hin jaallata of caalatti ishee jaallata jechuudha. Akka isheen guddattu akka isheen bakka geessu yaada malee akka isheen xiqqaattu miti inni yaadaa jiru. Kanaafuu waan taane naasayina waan sinirraan barenne naasayina hundumaafiyyu rabbiin tokkichi immoo isaanii taafida ብቻ በጣም ይዤው ነበረ። አሁን ግን ጊዜው ደርሷል። ያቅም ሁሉ አድርጌያለሁ ሞክሬያለሁ ምናምን እና ዛሬ ቡታጀራ የመጣሁበት ምክንያቶች በሙሉ
ማሳያችሁ ይሆናል። እሱም ከሀይሚ ጋር ነው። ጠርቻታለሁ፣ ትመጣለች፣ ሁሉም ነገር ነግራታለሁ። ያንን ሳደርግ ግን ቤተሰቦች ስለ እዩ ተመልክቶኝ አይደለም፣ ስለ ልጁ አሳስቦኝ አይደለም፣ ምንም ይዘኝ ነገር ይዞኝ አይደለም። በቃ ምንም የመጣሁበት ምክንያት ማሳወቅ ብቻ ስላለብኝ ነው። ሳሳውቅ ግን እኔም በራሴ መንገድ ከዚህ በኋላ የምመራበትን ህይወቴን የምቀጥልበትን ነገር ለማድረግ ወስኜ ነው። ምክንያቱም እስካሁን አፈንኩት በጣም መስዋዕትነት ከፍዬበታለሁ። በጣም ብዙ ነገር ሉዝ አድርጌበታለሁ። ከዛ ጀርባ ወንድሜ በጣም ለፍቶበታል። በቃ በጣም ማለት ነው። የመጣሁበትን ምክንያት እያወቀ ግን ከዩ ጋር በተገናኘሁበት ነገር ብቻ ነበር እሱ እየተቀየመኝ እየተናገረ Egaa akkuma argitanii kanaa booda jireenya mataa koo jiraachuuf murteeffadheera. Kanaa booda kan ammoo murteesseen dhufee isheetti agarsiisuu fi kana waan hin dhufee mikinata qaba. Kan ammoo itti agarsiisee akka barbaaddee gurgurattee keewwattee akka barbaaddee inni fedhii isheetii. Kanaa booda anis jireenya koo hin jiraadha. Kan hin dhufes immoo hin beeka obboleessi koo duubatti waan baay'ee aarsaa kaffalee tureera innis maal natti xaqaawame isuman okadhee arge bichaa natti xaqaame malee waan na xaqaawame hin qabu inni jira obboleessa. Haati immoo natti aarteetti xiqqoo haati koo natti fuuteetti jechaa jira. Homaa miti Burukiyyee akkasumadha haadhaadha. In agama burukee jaallatu wanta ta'eef haimee jaallatu wanta ta'eef haimee dhabuun barbaanne musheen kanaafi abshir maalumaaf iyyuu siin